Yoo iyya harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turan Ejersa Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Gaambeellaa keessatti baratan uummata Oromoo humnoota fiinxaalii Amaaraatiif waraana Bilxiginnaatiin dhumaa jiruuf sagalee murna Bilxiginnaa balaaleffachaa jiraachuun himame. Teensa sanyii addunyaan quba hin qabne Oromoo akka walii galaatti cabsuuf humnoota goleessituu faannoof waraanni Bilxiginnaa waliin ta'uun raawwachaa jiru balaaleffachuun barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee garaa irraa baratan mormi isaanii itti fufaniiru. Har'a ganama jechuun muddee 7 bara 2022 sa'aatii cireetti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Gaambeellaa uummata Oromoo dhumaa jiran sagalee ta'uun baraaruuf warraaqsichatti makamanii jiru. Warraaqsa daangaa lafa hin oggurre akka galaanam humna godhachuu qabu kanaaf ammoo barattoonni Oromoo kun wal gurmeessuun yuunivarsiitii Gaambeellaa keessatti nyaata lagachuun mallattoo diddaa agarsiisuun barruulee mormii fi deeggarsa saba isaaniif qaban facaasuu fi murna Bilxiginnaa piroojeektii kanam deeggaruun Oromoo ficcisiisaa jiru balaaleffatanii jiru. Mormii kanaanis dhaadannolee garaa dhageessisaa kan turan yoo ta'u murni Bilxiginnaa yakkamaa ta'uu ibsuun aangoo akka gadhiisus gaafataniiru. Dhaadannoleen kunneenis ajjecha uummata keenya irratti geggeeffamaa jiru nurraa haa dhaabbatu. Kaleessa harkaa fi harma nukutanii har'ammoo morma nukutaa jiru aleellaa dirooni nu irraa haa dhaabbatuuf osoo uummatni keenya dhumu nuti barattoonni yuunivarsiitii Gaambeellaa barachuun dandeenya jechuun dhaadachaa turani. Akka qeerroo bilisummaa Oromoo jecha jiranitti warraaqsa kana bu'uura uummata qabsiisuun uummata galaana kana murna maafiyaa kanatti dammaqsuun awwaalaa isaa saffisu qabna jechuun warraaqsicha jabaate akkatti fufudhaamanii jiru. Odeeffannoo dabalataan hiriirri mormi barattoota Oromootiin geggeeffamu golaalee Oromiyaa garaa keessatti geggeeffamaa jira. Hiriira mormi barattoota Oromootiin geggeeffamaa jiru cimee kan itti fufee jira. Hiriirri mormi geggeeffamaa jiru kunis gocha mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmad qotee bulaa Oromoo irratti raawwachaa jiruu fi gocha fiinxaaleeyyiin Amaara raawwachiisaa jiru balaaleffataa jiru. Barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota gadaanoo fi ol aanoo dabalatee hiriira mormii cimaa geggeessuun rakkoo ofiif keessa jiran irra darbuun dantaa saba isaanii dursuun gocha suukanneessa raawwatamaa jiru balaaleffataa jiru. Warraaqsi barattoota yuunivarsiitii hanga sadarkaa tokkoffaatti hirmaachise ammallee itti fufee jira. Yuunivarsiitiiwwan fincila diddaa gabrummaa agarsiisuun uummata isaaniitiif sagalee ta'an keessa muraasni kanneen armaan gadii kanam yuunivarsiitii Bullee Horam, Gaambeellaa, Wachaamoo, Jinikaa, Arsii, Mooraa Boqojjii fi Burraayyuu mana barumsa sadarkaa lammaffaa dabalatee bakkoota hedduutti geggeeffamuun dhagahame. Hiriira mormii barattootaa fi qeerroo bilisummaa Oromootiin geggeeffamaa jiru. Kunis kutaalee Oromiyaa mara keessatti kan itti fufu ta'uun himamaa jira. Abaa'oo waraana PP boojii of harkaa qabu keessa 750 gara maatii isaaniitti akka deebi'aniif geggeessee jiraachuun himame. Qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo erga waraana of harkaa booji'anii qaban kabajaaf ulfina booji'amtoonni qaban ergaa godhanii fi booda 750 gara maatii isaaniitti akka deebi'aniif geggeessanii jiraachuu beeksisan. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaatan. Booji'amtoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon boojii of harkaa qabu kabajaaf ulfanni booji'amtootaaf malu
taasifamuun gara maatii isaaniitti galfamanii jiraachuu qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo beeksisanii jiru. Tiksitoonni sirna bilxiginnaa tiksuuf jecha bobbaafame waraana bilisummaa Oromootiin booji'aman baatilee dhufu ergaa gorsaa fi kabajni booji'amtootaaf taasifameef booda gara maatii isaaniitti deebifamanii jiraachuun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboo waraana bilxiginnaa 750 boojii of harkaa qabu gara maatii isaaniitti kan deebise yoo ta'u, booji'amtoonni hedduu amma duras gara maatii isaaniitti deebifamanii akka jiran beekamee jira. Waliigaltee waraana addunyaa waraana boojii haalli qabeensaa fi turtii qaama booji'ame sana harkaa hanga jirutti kunuunsi godhamuuf mirga isaa kan eegu yoo ta'u, gara geeffamuu qabuttis hannagaan geeffamuun seera addunyaa lafa kaa'ame akka ta'e addi bilisummaa Oromoo ABO waboon ibsee jira. Gootichi saba Oromoo waboo waraana mootummaan Impaayera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad sossobbii garaa garaatiif gowwoomsan hedduun gara waraana bilisummaa Oromoo ergeen booji'aman 750 namoota booji'aman qabu. Ergaa godhamee fi booda nagaan gara maatii isaaniitti akka deebi'aniif gaggeessee jiraachuun ONM gabaasee jira. Akka gabaasa ONM kanatti guyyaa dheengadda muddee 5 bara 2022 loltoota waraana murna bilxiginnaa sadarkaa miseensummaarraa kaasee hanga hooggansaatti jiran kanneen umriin loltuma isaanii hin geenye waggaa 18 gadi hanga shamarranii gootichi waraana bilisummaa Oromoo lola keessatti booji'aman 750 baroonnoota waa'ee Impaayera Itoophiyaa biyya Oromiyaa cabsanii Oromoo waan Oromoon barbaadu bilisummaa gabrummaa akeeka bilxiginnaa wayyoomsa maqaa mootummaa Oromoo fi shira waamicha maqaa abbootii gadaa jedhu ilaalchisuun akkasumas tirga yookaan taphni siyaasa Koloneel Abiyyi Ahmad marcuma siyaasa itti tikfachuuf lubbuu ilmaan Oromoo hedduu waan isaan hin ilaallanne irratti dhabamsiisaa jiru irratti laatamuufiin nagaan gara maatii isaaniitti akka galan ABO waboon taasisee jiraachuu ibse. Booji'amtoonni kunneen miidhaa wallaalummaa fi gowwoomsa isaanii irra ga'eef gaabuu himanii murna bilxiginnaa kaayyoo eebbifame ABO waboon kana dura dhaabbachuun gabrummaa habashoota jala uummata Oromoo bobbolchuuf hojjetaa jiru balaaleffataniiru jedhe gabaasni ONM. ABO waboon bara 2022 kana keessa booji'amtoota waraana murna bilxiginnaa 5,478 gara maatii isaaniitti galche jiraachuu qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo ibsaa kan jiran yoo ta'u, marsaa duraa baatii amajjii bara 2022 keessa 980 galche. Guraandhala keessa 1,200 galche. Ebila keessa nama 850 galchuu beeksise. Fulbaana keessa nama 789 akkasumas Sadaasa keessa 909 galchee jiraachuu ibse. Kanneen amma barnootatti waliigala kennamuufiin dhiifamni godhameef 750 malee kanneen biroos jiraachuu arraanni biyyaalessa Oromiyaa beeksisee jira. Uummanni Oromoo golaalee Oromiyaa mara keessa jirtan kanneen waraana bilxiginnaa kanaaf abbaa haadha obboleessa obboleettii fi hiriyaa fi akkasumas firaa fi ollaa taatan guyyaa ABO waboon jarreen kaleessaa dhaabicha dhukkaasaa turaniif dhiifama godhee gadhiise kana kaatanii qunnamtanii waliin gochuun akka fudhatan dhaabichi beeksise. Uummanni Oromoos gocha abaaramaa murni bilxiginnaan Oromoo dura dhaabuun xurree bilisummaa dhiphisaa gadaa aangoo isaa dheereffachuuf hojjechaa jiru irratti dammaquun booji'amtoota gadhiifaman kanas simate. Hawaasatti deebisuun gocha akkasiitti akka hin deebine gorsuu fi ilmaan isaaniillee akka cidha gufuu bilisummaa bilxiginnaan hojjetamaa jiru kana irraa akka qooda hin fudhanne barsiisuu akka qaban dhaamsa dabarsee jira. Eegaa kabajamtoota abbootiin gadaa Karrayyuu fi Tuuti Gadaa Micillee ergaa ajjeefamanii jalqabe
hawaasni Karrayyuu haqaas ta'e nagaas argate hin beeku jedhame. Haaluma kanaan uummanni Karrayyuu yeroo ammaa kana keessa haala ulfaata keessa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Sadaasa soddoma bara 2020 Takatuuti Gadaa Micillee bakka mootummaa jedhamu kan Haroo Qarsaa irraa kiiloomeetira 60 fagaattutti jila waaqa kadhannaa geggeessuuf walitti qabameerra. Humnoota mootummaan qabaman miseensota tuuta gadaa qabaman keessa 14 muddee tokko bara 2020 haala suukanneessan ajjeefamanii kanneen hafanidhaa keessatti ergaa hiraarfamanii booda miseensota tuuta gadaa tokko hidhaa keessatti du'a gamtaan abbootii beeksisee ture. Gochi kun ergaati waggaa tokko ta'e. Addis istaandaardi waggaa kana keessa hawaasa Karrayyuu maaltu gahe akkasumas haqni abbootii gadaa bahe kan jedhu ilaalee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa jalqabarratti humnoota hidhatan kan Shanee jedhamee waamamu ajjeese jedhu booda rangoonni mootummaa ajjeechaa kana kan raawwate humnoota mootummaa ta'uu ibsan. Miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Gaasaa Ibraahim ajjeechaa abbootii gadaa keessa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsa Mardaasaatu harka keessaa qaba jedhe. Ministeerri deetaa ministeera nagaa Taayyee Danda'a gama isaatiin ajjeecha abbootii gadaa keessa humnootni mootummaa harka qabaachuu amane. Gorsitoonni mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeecha abbootii gadaatiif itti gaafatamtoota gochuun katabe. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa qorannoo ergaa geggeesse booda ajjeecha miseensota hooggantoota gadaa 14 ajjeecha seeraan ala humnoota nageenyaatiin raawwatamuu ta'uu isaa sababa gaateen ni amanama jechuun gabaase. Kana malees miseensonni humna nageenya ajjeecha raawwatameen seeratti akka dhiyaatan miidhamtoonni fi maatiin miidhamtootaaf beenyaan akka kaffalamu dhaamee ture. Hawaasni Karrayyuu erga abbootiin gadaa ajjeefamanii booda teessoon tuuta gadaa Micillee fi araddaawwan biroon aanicha keessa jiran ajjeecha abbootii gadaa booda hidhattoota Amaaratiin qabamu Addis istaandaardi gabaasee ture. Jiraattonni hidhattoonni Amaara kun ammas uummata buqqisaa fi lafa qabachaa jiraachuun dubbatu. Dhibbaan daangaa fi qunnaan hidhattoota Amaara erga abbootii gadaa ajjeefamanii booda garuu baay'ee saffisaa jiras jedhu. Miseensi hawaasa Karrayyuu Addis istaandaardi dubbise uummanni erga ajjeecha abbootii gadaatiin nagaas haqas hin arganne jedhe. Barbaachi dhugaa dhumaati abbootii gadaa fi milkoofni ajjeechaan kun beekamtii aangoota mootummaa fi mootummaan waan gaggeeffameef dhugaa kana ukkaamsuuf akkuma jalqaba irratti Shaneetu jechuun haalaan amma saqam sana awwaaluuf hojjechaa jiru jedhu. Haa ta'u malee mootummaan akka kana dhoksuu hin dandeenyees jedhe. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Goobanaa Haaloo kan ajjeefame yaa abbootii gadaa dullachaati. Ta'ee sanitu uummanni Oromoo baay'eetti gadde. Mootummaan kamuu keessa abbootiin gadaa haala sana reebame qaama bulchuun ajjeefame hin beeku. Ajjeechan abbootii gadaa kun kan baay'ee nu gaddisiiseef yaaddoo keessa nu galchee ture. Gabaasaawwan adda adda cinaatti dhiisuun gamtaan abbootii gadaa Karrayyuu kan ajjeese mootummaadha jechuun ifatti dubbatee jira jechuunis haala ture ibsa kana. Gamtaan abbootii gadaa erga mootummaan ajjeesuun dubbatame jila gamtaa abbootii gadaatiin durfamu tokko gara waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa jilli biraa ammoo gara waajjira muummicha ministeeraa imalee jiras jedhan. Abbaa gadaa Goobanaa waajjirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa jarri kun abbootiin gadaa Karrayyuu dogongoraan ajjeefamuu amanee fudhate. Namni hojjetu dogongoraa hin oolu yeroo sana naannoo Karrayyuu koomaandi poostiitu ture. Abbootiin gadaa Karrayyuu ammoo jila irra osoo jiranuu qaamni eenyummaa isaanii osoo himatanuu dogongoraan dhuman jedhan. Haa ta'u malee obboleessi abbaa bokkuu ajjeefame. Gadaa hawaasa abbootii gadaa dogongoraan osoo hin taane itti yaadamee ajjeefaman dura dubbaan gadaa keessatti gahee isaanii adda baasanii ajjeesan jedham. Kunis ajjeechan uummata Karrayyuu irra gahaa jiru akkasumas ajjeecha fi dhaan dhiyeenya kanam
miseensota gadaa misillee irratti raawwatame irra gaadha jedhem tarkaanfiin akkanaa kan fudhatamaa jiru Karrayyuu fi sirna gadaa isa balleessuudhaaf ummanni Karrayyuu kana hubatee jira amma jedhem adeemsi haqa barbaadu fi gumaa baasu akka aadaa Oromootti geggeeffame jedhu abbaa gadaa Goobanaa Haalum mootummaan ergaa amanee booda gamtaan abbootii gadaa Karrayyuu waliin koraa tokko lama ergaa godhate booda warri dhugaan keenya miidhaan keenya Karrayyuu karaa duudhaadha Oromootiin nuufaa bahuu jedham kanaaf akkaataa seera gadaa Karrayyuutiin gumaan akka bahu taasifame namoota du'an mataan qarshii miliyoona 1.4 kaafamee jira kanaaf gumaan Karrayyuu haala gaariin kaffalamee fi garuu adeemsi kun akka miseensi hawaasa Karrayyuu fi gadaa hawaasa jedhaniiti ulaagaa kan eegatii fi miira hawaasa miidhamee kan eegne irra caalaa haqa kana ukkaamsuuf yaale jedhu miseensi hawaasa Karrayyuu namni firri jalaa ajjeefame gadaa isaa akka baatuuf qaamni ajjeese gumaa baase seeratti dhiyaachuu qaba ajjeecha abbootii gadaa irratti garuu kun hin taane jedhe adeemsi gumaa baasu abbootii gadaa godinaalee birootiin taasifame kan hanga waajjira muummicha ministeeraa ga'e hundi irra dibaa ture kana sodaachisuun kan fayyadame yerootiin qabani haqni abbootii gadaa Karrayyuu akka qabuuf hedduu hojjetame jedhe dabaluunis adeemsi gumaa baasu karaa abbootii gadaa godinaalee biroo taasifame kun kan seera gadaa guuteef dhugaa baase osoo hin taane namoota muraasaaf karaa seera gadaatiin alam maallaqa kennuu ture kana boodas namoonni maallaqa fudhatanii miidiyaatti bahanii araaramni gumaanis bee jedhanii akka dubbatantu yaalamaa ture garuu namoonni kunneen namoota ajjeecha keessa harka qaban seeratti osoo hin dhiyaatin hawaasni Oromoo marti osoo quba hin qabaatin wanti dhoksaan raawwatamu hin jiru jechuun didaan jedhe gadaa hawaas boru gamtaan abbootii gadaa gara mootummaa gore jechuun himatam Karrayyuun akkaataa harka itti wal qulqulleessuu fi gumaa itti baasu qabam ulaagaa sanaan deemuuf carraan hin arganne isaan gamtaa abbootii gadaa kan barbaadan qarshii kaffalanii hawaasni akka hin dubbanne gochuu ture sirna araara keessa warri gadaa keessa hin turre dabaluunis qarshiin kaffalamee jira garuu suni seera gumaa hin guutu adeemsi itti murtaa'e sirrii miti haalli itti kenname sirrii miti akka maatii abbaa gadaatti gumaan akka hin ba'initti beekama akka namni gaddi itti galee baay'anatuuf wanti uumame amanamee dhiifama gaafatuu qaba ture kun hin taane jedham ergaa yaali mootummaa dhugaa ajjeecha abbootii gadaa maqsuu fashalaa'e booda mootummaan ummata Karrayyuu waliin haaloo keessa seene jedhe miseensi hawaasa Karrayyuu ajjeechan booda ummata Karrayyuu wal daangessu hunda hawaasa Karrayyuu waliin akka walitti bu'u kakaasee fi hojjechaa ture kunis ummata Karrayyuu tasgabbaa'e akka hin jiraanne taasisan qaama Karrayyuu hawaasa ollaa waliin walitti buusuuf ifatti eeruu baatanis abbaan gadaa Goobanaa haaloo tasgabbii dhabuu hawaasa Karrayyuu dubbatanii jiru hawaasni Karrayyuu tokkoyyuu nagaa argate hin beeku bara mootummaa kamiyyuu nagaa argate hin beeku haalli teenyuma lafaa arganii akkasumas daandiin Jibuutii geessu achi waan darbuuf namoonni naannoo sana to'ate akka salphaatti waan barbaadu gochuu waan danda'uuf miidhaan Karrayyuu irratti ni hammaate abbaan gadaa Goobanaan yaali Karrayyuu hawaasa ollaa walitti buusuuf taasifamu bu'aa siyaasa fi dabareen Karrayyuu ummata Oromoo ollaa wajjin walitti buusuuf yaaliin ni taasifamu kana malees qaama mootummaa walitti bu'iinsi akkasumas kanaaf hawaasni Karrayyuu jireenya tasgabbaa har'as jiraachuu hin dandeenye jechuun ibsan walumaa galatti hawaasni Karrayyuu rakkoo hamaa keessa jiraachuu kan eere miseensi hawaasa Karrayyuu haalli ummata Karrayyuu keessa jiru ulfaataadha erga abbootiin gadaa ajjeefamanii booda dhumaatii hedduutu ummata Karrayyuu irratti ga'aa jira
dhumaatiin hedduun gaa'u waan jiruuf ummanni nama du'eef jiru wallaalaa jiran. Kana lubbuun jirus jireenya tasgabbii hin qabne keessa waan jiruuf ammeenya rakkoo hawaasni kun keessa jiru ibsuun ni ulfaata jedhama. Dabaluunis ummanni Karrayyuu karaa lamaan dararamaa jira. Ummanni waraanni mootummaa ummata keessa bobba'e ni raarsama. Alaan immoo karaa daangaas akkasumas dhumaati guddaatu irra gahaa jira. Gidduu kanatti hawaasni Karrayyuu dhumaati fi gaagamamaa keessa jira. Qeentuuta abbootii gadaa hanga ammaatti hidhattoota Amaaraan qabame akka jiru miseensi hawaasa Karrayyuu abbaa gadaa Goobanaaf gadaa hawaasa Addis Istaandaardiif mirkaneessanii jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa tuufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhama.